warahmatullahi wabarakatuh. Kabintoota fi hordoftoota keenyaa kam jirtu nageenya rabbii bakka isin jirtanii isin haqa qabu isin jira. Egaan kabintoota fi hordoftoota keenyaa har'as deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Maaliin deebitee dhuftee jechuun keessan gaa hin oolamu. Akkuma argitan gaa kabintoota fi hordoftoota kiyyaa kaleessa xiqqishoo isii dawaa sana eegee fayyadamuu eegalleerra jechuudha. Umurta xiqqishoo isii wayyaa qabdi jechuudha. Xiqqoo itti fureetiin jira jechuudha. Alhamdulillah. Akkuma argitan gaa kabintoota fi hordoftoota kiyyaa kaleessa dawaa sana itti aarseen ture jechuudha. Har'allee jechuudha yeroo xiqqishoo booda ammallee deebi'ee dawaa sana itti aarsee jira. Na akkasii isin jira kabintoota fi hordoftoota keenyaa dawaa sanis kennee itti aarsuutiin jira jechuudha. Har'allee itti aarseetiin jira jechuudha kabintoota fi hordoftoota kiyyaa. Xiqqishoo isii wayyaa qabdii kun amma xiqqoo akkuma isin argitan kanatti gaa wayyaa qabdii alhamdulillah egaa waan rabbitti jaalachuudha alhamdulillah maal goonaa miti. Kanaaf jechuudha kabintoota fi hordoftoota kiyyaa gaa amma haalli isin keessa jirtu xiqqishoo isii wayyaadha. Waan jettuu isinillee hedduu rifatina alhamdulillah egaa imina rifachiisa dhugaa dubbachuudhaaf wanti waan nama rifachiisu jechuudha. Isinillee gaa hedduu noolii jalqabaa jirtan jechuudha kabintoota fi hordoftoota kiyyaa. Hedduu takka galatooma ulfaadhaa isin jechuu barbaada gaa. Amma akkuma isin argitan kanatti gaa homaan jettuu wayyaadha jirti. Akkanaan isin jira kabintoota fi hordoftoota kiyyaa akkuma argitan gaa har'a wayyaadha jirti homaan jettuu wayyaa qabdi alhamdulillah. Kanaaf ammallee kaa du'aayin ta'e sana ammallee nu faana haa jiraattu isin jechuu barbaada. Kanaaf warroonni rifattanis jechuudha warroonni gartaniitiin du'aayii hagam maalitti nu godhaa jirtanillee hedduu keessan ulfaadha hedduu keessan galatoomaa isin jechuu barbaada. Kanaaf kaa alhamdulillah waan achirraa dhuftee ma danda'uudha. Ammaaf ammoo tokko akkuma isin argitan kanatti xiqqishoo wayyaa qabdi homaan jettu isheetichillee jechuudha dawaan suni daruuriitti arfamuu qaba waan naan jedhe jechuudha guyyaa 2-3 har'allee itti aarseetiin jira jechuudha. Qur'aan asitti akkuma isin jettan gaa komantii jalaanillee argaatiin jira jechuudha. Mana keessatti quraanidha waan isin naan jechaa isin turtan jechuudha. Kanaaf anillee quraanillee mana keessatti illee itti banee itti sammaatti banaatiin jira jechuudha. Dhageeffataa jirti itti dhageessisiisaatiin jira jechuudha kabintoota fi hordoftoota kiyyaa. Dhugaa dubbachuudha akka hedduu takkaan waliin cinqamu jira hedduu takkaan wayyaa qabdi hedduu takkaan waliin rakkachaatiin jira. Kanaaf warroonni kaara deebiitii agartee kophaa kee waliin cinqatiniitii nama biraatti dabaladhu waan naan jechaatiin jirtan gaa dhugaa dubbachuudhaaf namallee barbaachuu osoo hin ta'in namallee namuma magaalaa kanatu amananii ofitti dhiyeessuun baay'ee rakkisa ta'eetiin jira jechuudha kabintoota fi hordoftoota kiyyaa. Maal meetira jiise? Sudah kita touch. Dugre. Hah? Dugiga. Atinji. Anda tak kenal dengan untuk dia. Itu kita. What is it again, Gina? Hah? Tanya apa sih? Nah, karena sejarah kabintoota fi hordoftoota kiyyaa wanti gaa hedduu takka wanni hedduu takka baay'ee waan nama cinquu jechuudha kabintoota fi hordoftoota kiyyaa gaa namallee wanta godhuu fi agartanii wanta jechuun baay'ee ulfaateetiin jira jechuudha kabintoota fi hordoftoota kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf ani yommuu kophaa kiyya akkanatti wanta jedhe irra filadha jechuudha. Kanaaf ammoo namoonni nama ofitti dabalinaan jechaatiin jirtan gaa namni silaa ofitti dabaluu danda'u abdiif Mustafaadha ture. Mustafaalleen kaa akka viidiyoo isaa irra kaleessa argetti baay'eetiin jira na fakkaata.
إن شاء الله إيجا أشي ويتي أبدي برجعتي إنجلي إنه فجرتي نبلة أشوفك أنت تقدر تتكيا جرم لمان تو هدو تكانولين وانت جرت ريو سلا جر اللي ركوا هم كيس وان ترى يجي شولا هدو نبرة ربع شون دندنة كنا بينا نيل لنا مبرة وبتكلم سونا موبايل نتوفاتي جرا شولا كم تقدر تتكيا كنا في سن اللي هدو كيس أنا قلتني هدو تكانولين جي كرهت نجر تنجي شولا ربي جزاك سنة أكا فروش إنجي شو برباركا نمني قرتي تنين Kubai cumbai wan fata raka untuk tak berdua tak ya, namni yor kusati tinggi ega, wan hundi nama arka pada je cura, war bercura apa rapi nama sini rut untuk sini cura pada sumai, karena di sini lega itu tak. Karena kamera tu bisa mantap, berdua tak ada macam kamera. Kamera jauh ada jauh lagi. What? Ya apa lagi? Antar cari sudah? Apa lagi? Hah? أنفرق ما بيسوي يعني شو كانوا سووا هرنا كريزي كايدو بسنا ما مالك ها ها ما كاتين هون بيفتو يسمع ماذا سووا تنا كريم لذي سو في الفيديو يالله نو كاميرا كو دناني بلاشو أشكو دناني بلاشو ناتا كانت كايون تتابع بس كأنك أكو مسنا كده نتيجة هما جت الحمد لله أول هم دي ورتجا ولا ملين تاتو يجورا كم تتابع بس كيا قابا أگر تنين ويان وانتا جريت نجري ويان به وانت يندوني دربا يجورا بريد برا إن شاء الله وربي برا تاتيكا أسمان فيا نجاي سي كنا قرتي رب دولت هارابو كنا كم سنر كده كنا أك كريسة دواسن تقولي تنجري تكشوا ويا قدي إيه سديدا ليش؟ ولا جدين يعني؟ بالظبط. زيتني. أنا كنا كمان تدافع بردوسة كيا. كنا فون نقدرني ترين إرجع خليه ساتي جتشولا نقدرني ترين دواس التعارسة تيجي هار الله تدي بيشة دواس التعارسة تيجي ترى جتشولا ويا قبل الحمد لله تكشو أقدرني كان قام دراسة سنين أدى الحمد لله تكشو سوي تيجي جرتي كنا الحمد لله كهانغام مسلم بيس جريتين كأسرت أرجعني جتشولا ستين فيديو خنا سنين ورا بيت جتشولا كوميشنر كتني كنا إن شاء الله ملي دوين تيسن بالحاجة فايدة بفايدة ارتيجي جون تا سولتين ملي كوميشنر كتني تيجا لو في تسمى نجا تاتي جو لو في أمو سمت تجيبزا كنا فكرت تكشوا شيء ويا قبدي الحمد لله ربي ملي سما وريت أبي راح فورو سينجرا سينجرا دوائي كيسن إيجان كمان تو تافي ورد تو تكينا كوميشنر كتني كنا تكا ويا قبدي الحمد لله ويا تجيبتي إيش من لاندا هذا شو إيش تكشف عن تعرف كوزو. تكشف عن ركوب نياتا سيفيدا. ها؟ لا كرتة نياتا سنياتا. دوبا كم دار نياتا بيتنا. Nah, karena kan tuh dia nyata lena yang cuci deh, nyata buaya mereka kono buaya lah, nyata nyane itu cuma jiwa asir itu dua dia curah kan tuh tak berdua dia. namni asiruma xiqqishoo tanallee naa dhuguu dadhabde asiruma hangara kanallee kun naa dhuguu diddee jechuudha guyyaa meeqa asir dhuguu jedhee nyaatuma nyaadhullee hin dadhabe nyaatallee diddee kun guyyaa meeqa akkanuma jirti nyaatuma naa nyaachuu diddee mana xiqqishoo ishii qalbii isii wayyaa qaban hin maata jira kootu gadhiyoon ትንሽ ደቂቃ ሆነ ትንሽ ሹያ
شوية تجي هذه ما تجي تجي نار كشكو تنش خالفة دقمي يالخاص ما يمديني وما سنقول يقلني يعني سجل سجل أخي تكشولو بيكا ها وكان لابد تجي زيد تنش تجي أصير كونو ناصير مانكو كونو معلش زيد تنش من ما أعرف إيش متجي ما أعرف إيش متجي تجي ما أعرف إيش إيجان كلام تذكر تذكر نمر زيد خلاص تاني بتنزل خلاص تاني تنش Akkuma isin argitanitti kaakamintoota hordoftoota keenya hedduu takka agartanii wallahi waan ulfaataadha jechuudha. Baay'ee takka waan namni gartee dubbachuu illee nama dhibu waan inni waan nama galu miti akkana waan kana kareetti waan murteessuu danda'aniif jechuudha wantoota hordoftoota kiyya. Xiqqishuu ishee immoo wayyaa qabdi jechuudha. Kaleessa ni miti jechuudha. Dheengadda sanfaa miti jechuudha. Xiqqoo wayyaa qabdi laakiin ammoo xiqqoo nyaata kana nyaachuu diddee qoonqoo kana nyaachuu hin feetu. Kanaaf asiirumaan ganaa kanallee dhuguu dadhabdee bishaanumaa qofa bishaan xiqqoo dhuguu malee asiirumaan illee dhuguu. Kanaaf jechuudha kan wantoota hordoftoota kiyyaa ammallee du'aa teessannaa godhaa homaan jettu inshaallah rabbii irraa fuudhaanii fayyiti inshaallah yoo rabbiin biraa ta'e. Kanaaf isinillee gartee tiniin du'aa teessanii bira dhaabbadhaa isiniin jedhaa warroonni gartanii keenya ammallee du'aa naa godhaa. Tengo. Na kana isin jira ka wantoota fi hordoftoota kiyya. Warree gartanii tiniin gaa du'aa inni waraatiin jirtan ammallee hedduu teessan galatoomaa ulfaadhaa isin jira du'aa keessan bira haa dhaabbattu. Kanaaf inshaallah viidiyoo irraa kana qabadhee isin dhiyaadhee jechuudha. Haala isin keessa jirtu ammallee viidiyoo biraatiin kan walitti deebi'u ta'a. Ammas itti gaa assalaamu alaikum.